Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ijoo guyyaa kanaa qopheeffanne qabannee dhiyaanneerra aan Usmaan Baayyooti. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan turan Dr. Hussein Kadir guyyaa har'aa mana murtii aanaa laga xaafoo laga daadhiitti dhiyaachuun manni murtii mirga ofiitiin akka gadi lakkifamu ajaja dabarseera. Garee abukaatotaa dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordofaa jiran keessaa tokko kan ta'an ogeessi seeraa obbo Kadir Bulloo akka ibsanitti Dr. Hussein Kadir guyyaa har'aa mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u gaafii yeroo dabalataatiif hidhaa tursiisuudhaaf poolisiin Oromiyaa dhiyeesse manni murtii kufaa taasisuun wabii qarshii 10,000tiin akka hidhaa irraa bahu ajajeera. Haa ta'u malee murtii mana murtii kana kabajuudhaan hidhaarraanii hiikamuu fi hin hiikamanii Dr. Hussein hanga ammaatti beekuun hin dandamne. Ajjechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda hayyoota Oromoo danuu hidhaman keessaa nama tokko kan ta'an Dr. Hussein Kadir jalqaba magaalaa Finfinnee keessatti qabamanii mana hidhaa godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbatatti hidhamanii turani. Torbaan sadiif Sabbatatti hidhamanii turuun boodara poolisii Oromiyaatiin gara godina Baalee aanaa Agaarfaatti geeffamanii mana hidhaa aanaatti hidhamanii turuun isaanii ni yaadatama. Tibba darbe ammoo mana hidhaa aanaa Agaarfaatti baasuudhaan gara Finfinnee geessuu isaanii maatii wabeeffachuun gabaasnee ture. Asiin duras Dr. Hussein Kadir dabalatee hidhamtoota siyaasaa kanneen birootiif mirga wabii maallaqaatiin akka baniif manneen murtii ajaja dabarsaa turanis qondaalota tikaa poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaatiin namoonni hedduun mana hidhaa duraan turan irraa butamuun achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa turuu isaanii maatii hidhamtoota odeeffachuun nutis gabaasaa tureera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo Nooleetti humnoonni poolisii addaa Oromiyaa guyyaa kaleessaa namoota nagayaa 4 irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwachuu maddeen keenya gabaasani. Torbaanuma kana keessa ammoo namoonni 4 kanneen biroo walumaa galatti namoonni 8 humnoota murna biltsiginnaatiin ajjeefamanii jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti kan himani. Maqaan namoota gara jabummaa diinaatiin ajjeefaman keessaa kan nu dhaqqabe Tamasgeen Xaasoo abbaa ijoollee 3 Yoonas Waasuu abbaa daa'ima tokkooti. Nama Shaakiruu jedhamu kan ammaaf maqaan abbaa isaa nun dhaqqabin Indaaluu Tamasgeen Ayyaanaa Kaffaalee Beenjaa fi namoota lama ammaaf maqaan isaanii nun geenye fa'aadha. Warroota maqaan armaan olitti eeraman keessaa Tamasgeen Xaasoo, Yoonas Waasuu, Shakiruu fi Indaaluun guyyaa kaleessaa ganda kolbaa Amboo bakka addaa Dembii jedhamutti humnoota poolisii addaa Oromiyaatiin maqaa Shanee jedhuun itti maxxansuun kan ajjeesan ta'uu jiraataan magaalaa Sayyoo Noolee tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himeera. Akka yaada jiraataa kanatti namoonni kunneen mana isaaniitii qabamuun harka isaanii dugda duubatti deebisanii cabsuun erga daandii dheeraa fuudhanii deemanii booda akka ajjeesanidha kan ibsame. Kan ajjeese humna addaa poolisii Oromiyaa yoo ta'u kan ajajee hoogganaa waajjira nageenyaa kan ta'e nama Dagaagaa Muhammad jedhamu ta'uun ibsameera. Poolisoota keessaa kan itti dhukaase ajjeese immoo nama Saajin Girmaa jedhamu ta'us maddi keenya kun itti dabaluun ibseera. Sirni awwaalchaa Tamasgeen Xaasoo fi Yoonaas Waasuu guyyaa 16 baatii 2013 akka lakkoofsa Habashaatti mana amantaa waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus nyaa'aa qarabbuutti raawwatamee jiraachuus jiraataan Sayyoo Nooleerraa odeeffanni kun Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himeera. Odeessa birootiin ammoo boolla mooraa waajjiraa keessatti qotuun namoota siyaasaan hidhamanii jiran achi keessatti fixuuf karoorfatanii akka jiran namni waajjira siivil sarviisii aanaa Sayyoo Noolee keessa hojjetu tokko yaada isaa kennu maddi keenya kun addeesseera. Odeeffannoon nu dhaqqabe kan mul'isu boolli kun qotamee parsantii 95 irra ga'ee jiraachuu fi qotaa kan jiranis namoota siyaasaan achi keessa hidhamanii jiran dirqisiisuun akka ta'es ibsameera. Erga boolli kun qotamee xumuramee namoota siyaasaa hidhamanii jiran hunda achi keessa fixuuf akka kaabinee biltsiginnaatti karoorri kaa'amu saaxilameetiin jira. Kunis kan ifoome icciitiin kun ni baha taanaan waajjira kana wajjiin walitti isin gubna jechuun bulchaa aanaarra jalqabee jala ceetonni sirnichaa hojjettoota mootummaatti dhaadatanii kan turan ta'u maddi keenya kun ibseetiin jira. Barsiisaa Sintaayoo Shinnooree fi dargaggoo Dinquu Baqqalee jedhaman boolla keessatti hidhamuudhaan nyaataa fi bishaan dhugaatii dhabuun du'aa fi jireenya gidduu jiraachaa akka jiranis odeeffannoon garasii nu dhaqqabe kan ibsudha. Labsii fincila xumura gabrummaa qeerroo Oromootiin labsamee gaggeeffamaa jiru wal qabatee qeerroon magaalaa Dodolaa tarkaanfii fudhachaa jirtuun waajjira biltsiginnaanichatti argamu barbadeessaniiru. Kana malees qeerroowwan magaalota Arsii Lixaa Dodola, Adaabbaa, Heeraroo fi kanneen biroo daandilee magaalota walqunnamsiisan hedduu cufuun konkolaattota uggura cabsanii imalan irratti tarkaanfii barsiisoo fudhatanii jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Poolisoonni addaa Oromiyaa fi milishoonni gandaa maqaa nageenya eegsisuutiin
qeerroowwan hedduu hidhaa fi reebicha irratti raawwachaa akka jiranis maddi keenya kun itti dabaluun ibseetiin jira. Godina Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraa Araddaa Suqul jedhamuun beekamu keessatti milishaan gandaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuun dhagahame. Namoota dhukaasni irratti baname keessaa qeerroo maqaan isaa Mu'aaz Yuusuf jedhamu miidhaan jabaan irra gahuun yeroo ammaa hospitaalatti gargaarsi yaalaa taasifamaaf jiraachuu maddeen keenya garasii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Dargaggoon rasaasaan miidhame kun yeroo ammaa du'aa fi jireenya jidduu jira kan jedhu maddi keenya achirraa odeeffanne kun haalli nageenya aanicha keessa jiru yaaddessaa ta'uu dubbateera. Qeerroon aanichaa caasaa murna humnaan biyyattii bulchaa jiru kana gubbaa hamma jalatti buqqisuuf irratti hojjechaa jirra kan jedhan qeerroon achirraa odeeffanne kunneen tarkaanfiin akkana Oromiyaa kutaa mara keessatti fudhatamuu qaba jechuun dhaamaniiru. Halkan edaa waraanni baay'inaan araddaa kana keessa qubachuun nageenya uummataa goolaa akka ture namni kun odeessa isaa itti dabaluun nuuf ibseera. Godina Shawaa Lixaa aanaalee fi magaalota garaagaraa keessatti labsiin xumura gabrummaa qeerroon labsame bifa qindoomina qabuun itti fufee jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Magaalota akka Gincii, Amboo, Gudar, Gooroo, Soolee, Tokkee, Baabbicha, Geedoo, Ijaajjii, Baakkoo fi kanneen hafan biroo keessatti sochiin oggura geejjibaa fi qoqqobbii diinagdee akkuma karoorfametti hojiitti hiikamaa jira jedhan qeerroowwan Shawaa Lixaa aanaalee fi magaalota garaagaraa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bilbilaan dubbise. Daandiin guddichi Finfinnee ka'ee gara lixa Oromiyaa geessu kan magaalaa Geedootii bakka lamatti qoodamuun gara Naqamtee fi Fincaa'aa geessu kallattii lamaaniinuu cufamuun sochiin geejjibaa guutumaan guututti ugguramanii jiraachuu maddeen OMN'if ibsaniiru. Godina Arsii aanaa Loodee Heexosaa gandootaa fi magaalota hedduu keessatti labsiin xumura gabrummaa qeerroon labsamee ture haala gaarii hojiirra oolaa jiraachuu maddeen keenya bilbilaan OMN'tti himan. Daandiin guddichi Adaamaarraa ka'ee dheeraa Itayyaa fi Hurutaa keessa qaxxaamuruun magaalota akka Jimaata Loodee, Digsis Roobee, Arsii fi Balee Gasgar geessisu qeerroo fi hawaasa naannichaatiin ugguramee akka jirus jiraataan gamasii dubbifne kun ibseera. Qeerroo fi qarreen biyyoota alaa jiranis haamilee keenya cimsuun waltubuudhaan qabsootti seennee jirra kan jedhu maddi keenya kun poolisiin Oromiyaa kanneen aantummaa saba isaanii qabanis gara qabsoo Oromootti deebi'uun guyyaa kaleessaa qeerroo cinaa dhaabbachaa akka turanii fi labsii xumura gabrummaa kana milkeessuun nutumsaa jiru jedheera. Namoonni faallaa uummata Oromoo ta'uun gabrummaa uummata keenya irratti akka bubbultu tattaafachaa turanii fi konkolaataa labsii kana cabsuun socho'aa turan irrattis tarkaanfiin akka fudhatamee fi gara fuulduratti illee kan cimee itti fufu ta'us qeerroon odeessa kana nuun dhaqqabe ibseera. Labsii xumura gabrummaa jechuun boqonnaa qabsoo keenyaa isa murteessaadha kan jedhu maddi keenya kun uummanni keenya humna qabu hundaa fayyadamuun of qusannoo tokko malee falmatee bittaa sirna nafxanyaa ofirraa ciruuf warraaquu qaba jechuun dhaamsasaa dabarseera. Toleegaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun ijoon guyyaa kana qopheeffanne kanan gammaa daawwattanidha. Isin wajjin kan turan Usmaan Baay'uuti ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaallee na wajjin ture. Qophiileen OMN Afaanitti fufu fayyaa ta'u.